Daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa kun oduu ijoo torbaniiti. Oduu ijoo torbanii keenya akkuma beekamu torban kana keessa wantoota ijoo ta'anii gurraa fi ija uummataa biratti naanna'aa turan akkasumas dhageettii argatanii nutis immoo karaa foddaa televezyiinii ONN kan isiniin dabarsaa turre har'a keessaa cufnee wantoota ta'u jennee isiniif dhiyeessinedha. Oduu ijoo torbanii keenya har'aa kan isin biraan gahuuf jiru Anbaayiluu Naccoo fi Waayilli Kiyya Dassuu Duulaati. Haga xumuraa oduu ijoo torbanii keenyaatti isin immoo waliin turaan affeerraa kooti. Dassuu baga nagaan dhufte. Egaa mee annan jalqabaati egaa oduu ijoo jennee torban kana keessa wantoonni Oromiyaa keessatti akkasumas Itoophiyaa fi akkasumas guutuu addunyaatti wantoota dhagahamaa turee fi daawwatamaa ture. Cuunfannee daawwattoota keenya kan biraan geenyudha. Isa keessaa inni jalqabaa Dassuu Oromiyaa keessatti ayyaanni guddaa fi kabajamaan tokko torban kana keessa raawwatameera. Kunis sirna Baallii wal harkaa fuudhinsaati. Sirna gadaa Baallii wal harkaa fuudhinsaa akka Booranaa 72ffaan torbanuma kana keessa adeemsifameera. Sirni wal harkaa fuudhinsa Baallii kuni otoo gaafa guyyaan ayyaana isaa yookaan kabajni guyyaa sanaa hin gahin dura isa durasi sochiiwwan adda addaatiin keessumaa godina Booranaa keessatti ayyaana kana miidhagsuurraa kaasanii akkasumas hamma jilli yookaan ayyaanni kun gahutti sochiiwwan adda addaatti gaggeeffamaa tureera. Keessumaa agarsiisni aadaa konsertiiwwan adda addaallee keessatti adeemsifameera godina Booranaatti. Egaa torban kana keessa jilli sirna gadaa Oromoon qabu keessaa Baallii gadaa walirraa dabarfatan yookaan walirraa fudhatan 72ffaan torban kana keessa Oromiyaa keessatti adeemsifameera. Kun oduu ijoodha. Sirni kun egaa abbaa gadaa guyyoo boruun abbaa gadaa 72ffaa ka Booranaa ta'uun egaa Baallii isaanii immoo kan irraa fudhatani abbaa gadaa Kuraa Jaarsoorraati. Abbaa gadaa Kuraa Jaarsoon waggoota 8 darbanii fi alangee of harkaa qabu turanii egaa gadaan isaanii dhumannaan amma gadaa isaanii gara abbaa gadaa guyyoo boruutti dabarsaniiru. Kun ayyaana kabajaa Baallii dabarsuu kan Oromiyaa keessatti beekamu isa guddaa fi isa kabajamaa ta'edha. Kanaan wal qabatee keessummoonni adda addaa bakkoota adda addaa irratti argamaniiru. Dassuu keessumaa Oromoonni Keeniyaa keessa jiran imaluudhaan yookaan geejjibaan imaluudhaan ayyaana sana irratti hirmaatanii ayyaanni sun akka miidhagu taasisaniiru. Egaa kanatu jira torban kana keessa inni jalqaba. Galatoomii Baaluu dhugaadha. Amma sirni gadaa kun abbaa gadaa 72ffaa jechuun waggaa 600 walitti fufinsaan Oromoon sirna gadaatiin of bulchaa tureera jechuudha. Gabaabaadhumatti waggaa 8 Baallii wal harkaa otoo fuudhuu marsaa 72ffaan irra gahe. Kana jechuun immoo erga Oromoon gadaadhaan buduu jalqabeeyyuu inni ammaa kun ragaan kan Booranaa kun waggaa 600 ta'uu isaati. 600 amma 100 inni kun qabatu kun 600 qabata. 600 qabata waggaa 8 booda 600 guutaa jechuudha. Kan bara 2025 irraa gara waggaa 600 waggaa hir'istu yeroo kamii kaasee Oromoon dimokiraatawaa akka ta'eef ragaadha. Warra Oromoon as miti bakka biraatii dhufanii dimokiraatawaa miti jedhan. Kan sirnoota adda addaatu ba'a. Baallii kana waggaa fuudhanii xumura wanni sanaati malee dursanii seerotatu ba'a. Labsiitu labsama. Seerri fooyya'us kan darbe keessaa gadoonni dhufan shanan isaanii wal dhufanii kaabinoota illee filatanii Baallillee wal harkaa fuudhuudhaan xumuru malamee dursamee wanti godhamu hedduutu jira. Inni ammaa kun kan ta'ee isa xumura isaati. Kanaaf Oromoota hundumaan baga geessanii jenneerra warri siyaasaa immoo maaloo afaanumaan sirna gadaa qaba Oromoon qofan jedhina hojjedhaa agarsiisaa itti mul'isaa ka jedhu dhaamsa keenya. Ka biraa immoo Baay'ee torbee kana keessa kan dhagahame Oromiyaa keessa lammiileen buqqaanii jiran Oromoo ta'anii kan dhiibamanii qe'ee isaanii irraa buqqa'an baay'inni isaanii 800 fi 81 fi 981 jedhame. Akka naannoleetti Oromiyaan lammaffaadha. Akka biyyaatti immoo kitila 3 oltu buqqa'anii jiru. Kuni bara 2019 hanga 2024 dhumaatti
muddee darbeettidha. Naannoon Tigraay tokkoffaadha, Oromiyaan itti aana. Naannoon Tigraay waraanaan akka buqqaaman beekamaadha gara kitila tokko oli. Itti aanee 800 fi 81 qabachuudhaan Oromiyaan lammaffaarra jirti. Yeroo baay'ee garuu Oromoonni qeerraa buqqaaniiruun kun hin dubbatamu. Oromiyaanis hin dubbatu, warri gargaarsaas hin dubbatani. Torbee kana keessa garuu dhaabbanni gargaarsa qindeessaa gargaarsa namoomaa Oochaan akka baasetti Itoophiyaa keessatti akka waliigalaatti kitila 3 ol, Oromiyaa keessatti hammana jedhee naannolee biraa keessallee Amaaraa keessa ni jiru. Naannoo Sumaalee keessallee ni jiru. Inumaayyuu dhiifamaa tokkoffaan naannoo Sumaaleeti, lammaffaan Oromiyaa, sadaffaan Tigraay. Kitila tokko ol naannoo Sumaalee keessa jiru kan qeerraa buqqaan lammuma Sumaalee ta'anii 800 fi 81,981 Oromiyaa keessa lammaffaadha. Sadaffaan naannoo Tigraay 800 fi 76. Sadaffaan naannoo Amaaraati. Kanaaf sababni kanaaf immoo buqqa'uu kanaaf kan nam tolcheedha. Tokkoffaan waraana walitti bu'insa naannoo sana jiru. Itti aanee jijjiirama haala qilleensaati. Dhibeewwan adda addaas jiru. Oromiyaa keessattuu gama dhiyaa kanatti warri qeerraa buqqaan baay'ee akka jiran Wallagga 3 keessa, Horroo Guduruu, Qellem Wallagga Bahaa fi Wallagga dhiyaa keessa namoonni baay'ee sababa lolaatiin qeerraa buqqanii akka jiran, faannoon akka buqqisee jiru bal'inaan odeeffamaa ture baaduu tokko kanadha Oromiyaa keessa. Tole akkuma jette egaa dhibeen Oromiyaa keessa jiru waan nama rifaasisuudha, keessumaa waan dhagaa jiru yerootti lolaa wal qabatee akkasumas buqqaatii kanaan wal qabatee rakkoon namoomaa Oromiyaa fi akkuma guutuu impaayiriitti jiru akka malee yaaddoodha. Akkuma kanumaan wal qabatee dasu bakka walitti bu'iinsi jiru, keessumaa naannoo Oromiyaa keessa bakkoota walitti bu'iinsi hammaatee adeemaa jiru keessatti lammiilee hedduun dhibee busaadhaan saaxilamanii rakkachaa akka jiranidha. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii torban kana keessa kabaase. Egaa Ajaans Firaansis Pirees hangaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii tokko beeffachuun akka baasetti Oromiyaa keessatti qofa baatee majjiirraa kaasanii namoonni 1,157 du'aniiru. Sababa dhibee busaa wal qabate. Kun immoo maalirraa kan madde dhibdee nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti mudateen lolli waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifamaa jiru wal qabatee daa'imman, haadholii fi maanguddoonni dhibee kanaaf saaxilamoo ta'uudhaan daran yaaddoo guddaa akka geessisaa jiru dhaabbanni fayyaa addunyaa beekseera. Egaa keessumaa baatii bara 2024 asii lammiileen akka biyya kanaatti lammiileen biyya kanaa jechuudha kitila 7 fi 300 ta'an dhibee busaadhaan qabamaniiru. Kana jechuun waggaa tokkooti as jechuudha dasu. Inuma ammoo lixa Oromiyaatti garmalee dhibeen kun babal'atee balaa geessisaa jira har'allee. Dhibee busaa kana qofaa miti. Dhukkubni garaa kaasaa yookaan kooleeraanii lubbuu namaa galaafataa jira. Maaliif qorichi yookaan dhiyeessiin qorichaa akka barbaadametti achiin gahu bitamee dhaquufis rakkoo guddaa jira. Mootummaanis xiyyeeffannootti kennee waan kana yoo furuuf waga ammaatti yeroo hedduu yayyaala jedha malee du'aa haadholii fi ijoollee yookaan uummata hatattamaan dhaabuu hin dandeenye. Sababa walitti bu'insaan gaaga'amni hedduun jira. Mancaatiin hospitaalotarra gaheeru jira. Buufataaleen fayyaa tajaajila kennuuf malan sila dhaabbatanii har'a rakkoo hamaaf keessa jiru. Kanaaf sababa walitti bu'insaatiin gaaga'amni namoomaa, fayyaan, hawaasummaan, jiruuf jireenya hawaasaa jechuu kooti, siyaasni, diinagdeen biyya keenyaa yookaan Oromiyaa waggoota ja'an as garmalee rakkoo keessa seenuu isagaa dhaabbileen adda addaa yeroo adda addaatti gabaasa qabatanii baasaniin himaa turaniiru. Ammas isuma kana dhagaa kan isaan mirkaneessaa jiran. Sababuma nageenyaan yookaan dhibdee nageenyaan rakkoon fayyaa Oromiyaa keessatti daran babal'ataa akka ture dhagadassu tokko kana. Torbee kana keessa kan dhagahame Oromiyaa keessatti naannoo tibba kanatti bokkaa argachuu qaban, bokkaa waan dhabaniif naannoon tibbi kun isaaniif ganna ta'uu qabu. Bokkaa waan roobuu diddeef balaaf saaxilamanii akka jiran, hongeen akka bu'eeru, caamni waan jiruuf balaa jala akka jiranidha kan torbee kana keessa dhagahame. Keessattuu Karrayyuun balaa guddaa keessa jira.
Badeenii fi gaaga'amni Boorana keessatti kanaan dura gaamee ture akka hin qaqqabne sodaa guddaa uumameera. Kanaaf ergaan keenyi warra bokkaan jalaa caamee hongeen bu'een akka karrayyuuf uummanni keenyii fi mootummaan isa Boorana irraa barumsa fudhatamee dursee akkatti qophaa'amu kan jedhu tokko dhaamsa keenyadha. Biiroon buusaa gonfaa Oromiyaas akka sochiitti jiruudhaan inni kaase garuu karrayyuun gan malee balaa jira jedhamee torbee kana keessa baay'ilu. Asirratti waan yaadachiiste deessuu egaa akkuma kaasatti balaa nam-tolchee fi uumamaan godina Shawaa Bahaa kanattis akka malee hawaasni keenya miidhamaa jira. Tokkoffaa waraanni achirraanis mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jiruun namni waan oomishate galfachaa akka hin jirre kanaan durallee gabaasuun keenya numa yaadatama. Amma immoo balaa uumamaa irratti ida'amee keessumaa kirkira lafaa wal qabate akkasumas hongeen kun babal'achuurraan yookaan hongeen waqtii isaa malee yookaan roobni waqtii isaa malee roobuu dhabuun akkuma kaaste rakkoo keessa galcheetti jira hawaasa keenya. Torbanuma darbe keessa dassuu dhaabbileen adda addaa sadii hawaan qaban yookaan nan qaban irraatii hir'isanii hawaasa keenya bira dhaabbataati turaniiru. Torban kana keessa keessumaa akka fakkeenyaatti kan ka'u faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa waan qabu qabatee hawaasa hongee fi balaa kirkira lafaatiin miidhamaniif waan nyaataaf oolu gargaarsa taasisaniiru. Dhaabbanni World Vision jedhamus akkasumas immoo dhaabbanni riskii koomitee jedhamus wantoota qubannaaf mijatan yookaan immoo wantoota qubannaaf oolan hawaasni naannoo sanaa uffata fa'aa kana dhiyeessee fiitii akka jirudha. Garuu gahaa akka hin taane kun egaa Shawaa Bahaa Fantaallettidha. Akkasumas naannoo Affaar keessatti naannoo Dulatii jedhamu keessattis gargaarsa taasiseera World Vision fi riskii koomiteen kun. Garuu maal jedhu dhaabbileen kun lamaan amma gargaarsi amma nuti taasisne kun gahaallee akka hin taane ammoo mootummaa fi qaamoleen dhimmi ilaallatan akka xiyyeeffannoo kennanii irratti hojjetan jechuudhaan dhagaa kan isaan dhaammatanii nuti sigaa daawwattoota keenyaan warreen Oromoon bal'aadha. Hawaasa rakkoo kanaaf saaxilameef akka dirmatu jenna gabaabumatti hidhasu. Warra aktivistoota ofiin jettanii warri abbootii qabeenyaa bebbeekamoo weellistoonni mootummaa eeguu dhiisaatii dafaa qaqqabaa uummata kanaaf erga du'anii booda wayyoodhanii wacuun hin baasuun dhaamsa keenyadha. Kabira baay'ee waa'ee Finfinnee keessatti Finfinneen torbee kana keessa namoonni 62 akka biyyaan baanee naafaa qabamanii jedhee beeksise. Kan inni beeksise daldaltootadha. Daldaltoota bebbeekamoo gibira kaffaluu qaban naaf hin kaffallee bulchiinsi magaalaa Finfinnee. Biiroon daldalaaf galiiwwanii magaalittii namoota 62 jedhee maqaa isaanii ifan goone garuu ifa godhee waajjira immigireeshiniif tajaajila lammummaatti kennadheera akka isaan karaa buufata xiyyaaraa booleetiin hin baane naafaa qabamanii gibira isaan irra jiru akka kaffalaniif deddeebi'ee gaafadhee na didanii jedheera. Karaa mooyyalee yoo baan immoo maal akka godhu hin beeku. Karaa booleen baay'inaa jedheera. Ergasii immoo namoonni baanis jiru kan jiru immoo qoosaa isaa ta'u dhugaasaa kan hin beeku sabaa himaalee akka TikTok irra jiru Facebook irratti soggaa barreessan argeen jira. Finfinnee bahaa jedhee miliqaa jedheetudha kana baase moo jarroo bahaniiru warri jedhanis jiru. Maalumaafuu garuu namoonni 62 qarshiin ani gibira isaanirraa eeggadhu biiliyoona 3 fi kitila 200 qarshii Itoophiyaatiin jechuudha. Naa kan fallee kanaaf akka biyyaan baane naa qaba jedhee kan inni beeksise torbee kana keessadha. Itti dabaluutiin illee deessuugaa akka inni jedhetti biiroon daldala magaalaa Finfinnee namoota amma 62 maqaa tarrees maqaa dhahiin 62 jedhee baay'inaan ibse kana qabeenya isaanii warasu yookaan immoo qabeenya isaanii dhuunfachuuf akka jirus torbanuma kana keessa beeksiseera. Kaffaltii yookaan baasii isaanirra jiru sirnaan hin raawwatan taanaan qabeenya isaanii dhaaluuf yookaan dhuunfachuuf akka jiru jechuudhaan dhagaa kan inni beeksise. Egaa waan malaamaltummaa kun himamee dhumuu gibira kaffaluun dhuguma dirqama lammiiti. Ani kanatti namana namni gibira waan isarraa eegamu kaffaluu dirqama. Garuu amma waan tokko moo jira dasuma namoonni tokko bakkuma amma jiraannu kana bakkuma stuudiyoon keenyatti argamu kana yoo deddeemnee gaggaafannu gibira humnaan oliifaatu yerootti ramadamuufaatu jira. Tariigaa namoonni 62 kun abbaan isaanii hin baramiin malee
gibira humnaa walitti dhufeera laati kan jedhu sumoo namoonni tokko yaaduma isaanii dhiyeessu. Hin godhanis immoo jettu namoonni biyyi kun malaammaltummaa fi hannaan beekamtuudha. Warrumti qabeenya guddaa qabaniyyuu utuun kaffaliin naafuu inni kana biraanaa dabarruuti kan itti aanu dasu kanaan dura asuma kanumarra jennee yookaan asumatti waan dabarsine keessa uggura dhaabbilee siivilii karaa seeraan biyya kana keessa eeyyama argatanii socho'aa turanidha. Dhaabbileen siivilii kun dhimma mirga namoomaa irratti kan xiyyeeffatanii hojjetanidha. Yeroo baay'ee mootummaa waliin hariiroo mootummaa waliin qaban lallaafe yookaan ammoo mootummaan dantaa dhaabbataniif ala socho'aniiru jechuudhaan egaa uggura isaanii sochii isaanii uggureera akka hojii tokkoyyuu biyya kana keessatti hin adeemsisne jechuudhaan dhaabbilee afuridha kan inni ugguree ture mootummaani. Egaa bitootessa 3 bara 2025 dhaabbilee siivilii dhimma namoomaa irratti hojjetan arfan isaaniirraa uggura kana kaasu Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa egaa torban kana keessa beeksiseera. Dhaabbileen sadan kunneen dhaabbileen siivikii karaa seeraan biyya kana keessa socho'an kanaan dura ugguramanii turan hojiitti deebi'uu isaanii Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa torban kana keessa beeksiseera dassu. Egaa akkuma yaadannuu dhaabbileen siivikii afur kuni mootummaan uggurarra kaa'eera. Sababa kan ittiin jedhu immoo dantaa dhaabbataniif alaaf akkasumas immoo walabummaa fi birmadummaa biyyaatti bu'aniiru jechuudhaan mootummaan kanaan dura uggurarra kaa'ee ture. Egaa uggurra irra kaa'amee irraas fuudhamee torbanoota gidduuttis mootummaan irraa fuudhee ture. Ammas itti deebisee hojii eegalsiisan taasisee ture. Amma immoo baatii 1 fi torban 3 erga ugguramanii booda hojii Itoophiyaa ibseeti jira. Dhaabbileen mirga namoomaa yookaan dhaabbileen siivilii ugguramanii turanii amma hojiitti deebi'an kun dassu giddugala dagaagina mirgoota namoomaa fi dimookiraasii yookaan immoo kaardisa jedhamudha. Ogeessota seeraa mirgoota namoomaa, mana maree mirga namoomaa Itoophiyaa fi giddugala falmitoota mirga namoomaa Itoophiyaa jedhamu. Egaa dhaabbileen kun yeroo adda addaatti dantaa dhaabbataniin ala socho'uudhaan akkasumas nageenya biyyattii kanaaf yaaddoodha jechuudha mootummaan yeroo baay'ee tarkaanfii irratti fudhateera. Haa ta'u malee torban kana keessa immoo kan dhaga'ame hojii isaaniitti deebi'uu isaanii Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibseeti jira. Egaa kun oduu ijoo torban jennee daawwattoota keenya biraan geenyedha dassu. Kun yaanta gaariidha jajjabeeffamuu qabudha. Dimookiraasii biyya tokko keessatti guddisuun mootummaa qofaasaaf hin gatamu. Uummataa fi warra siivikii akkasiif hirmaannaa guddaatu qaba miidiyaa dabalatee. Kan biraa baalu torbee kana keessa kan dhaga'ame dhaabbanni mootummoota gamtoomanii bara 2025 keessa jiru kana keessatti Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa gargaaruuf gargaarsa namoomaa kennuuf doolaara biiliyoona 2tu barbaachisaa jedhe. Dhaabbatichi kan kana beeksise karaa jaarmiyaasaa kan Finfinnee keessa jiru kan qindeessaa gargaarsa namoomaa Oochaa jedhamuun beekamuutiin doolaarri biiliyoona 2tu waggaa 2025 kana keessa lammiilee Itoophiyaa sababoota adda addaatiin buqqaanii jiranii fi rakkatanii jiranii fi harka namaa eeggachuutiin jiraatan gargaaruuf amma kana barbaachisa jedhe. Achi keessa immoo gara kitila 400 fi kitila 94 kan ta'u doolaariin amajjii kaasee hanga waxabajjiitti argamuudha qaba. Dirqama isaan. Kitila 900 fi kitila 94 kun amajjii kaasee hanga waxabajjiitti jechuun walakkaa waggaa jechuudha. Gargamuu qaba. Waliigalatti biiliyoona 2 barbaachisaa jedhe. Horii kana immoo kananii qooduuf jedhe namoota harki caalaan gargaarsa kana barbaadanii hatattamaan kan isaan barbaachisu warra sababa lolaan qe'ee isaaniirraa buqqaanii jiranii jedhe. Keessattuu Oromiyaa dhihaa fi naannoon Amaaraa sababa lola jiruun waraana bilisummaa Oromoo fi faannoo mootummaan lolaa jiraniif yookaan mootummaan isaanii lolaa jiruuf isaan jidduu lolli waan jiruuf uummanni gargaarsa barbaadu jedheera. Kanaaf sadarkaa tokkoffaa irratti dhiha Oromiyaa fi naannoo Amaaraa warra lolaan buqqaanii fi jedhee kan lammaffaa irratti immoo kirkira lafaa yeroo ji'a tokko keessatti ji'a 2 keessatti yeroo 232 gaheera Amaaraa Oromiyaa fi Affaar keessatti. Kanaaf isaanillee gargaarsa barbaadu jedha.
naannolee baay'ee keessatti weerarri busaa garaa kaasaa koleeraa faa maal faa kun gaheera isaanis gargaarsa qoricha faa barbaadu jedha. Kun Gaambeellaa faa jira naannoo Amaaraa keessas Oromiyaa keessas bal'inaan jira busaanis garaa kaasaanis koleeraan kun illee isaan barbaachisaadha. Kirkirri lafaas jedheera kirkirri lafaa kun Oromiyaa faa waan hundumaa keessa Oromiyaan jirtu jechuudha gargaarsa barbaadaaf. Kirkira lamaa isaa dhufu hongeen isaa ta'u dhukkubaan isaa ta'u waraanni isaa ta'u lammiileen Oromiyaa gargaarsa barbaadu. Silaa Oromoon otoo ammana baay'atee jiru lafti isaa akkas badhaadhaa ta'ee otoo jiru gargaarsa kan kennuun beekamu amma gargaarsa barbaaduudhaan tokkoffaa ta'ee jira biyyattii keessaa jechuudha. Torbee kana keessa kan dhagahame kana dhabaalu tokko. Kabira baahilu kan biyya keessa waggaa xumuruuf jennu kan harkatti tokko waa'ee Ogaadeeniyaati. Dhaabni bilisummaa Ogaadeeniyaaf yeroo dheeraa qabsaa tureef jiru bilisummaa biyyoolessa Ogaadeeniyaas ibsa guddaa tokko barana torbee kana keessa kan baase. Adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeeniyaa akkuma adda bilisummaa Oromoo kana gareen adda adda bahaniiru. Namoonni bahanii gara mootummaatti hirkatan jiru. Adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeeniyaa gara Naayiroobii deemee ibsa baase keessatti maal jedhee mootummaan Itoophiyaa weerartuudhaa koloneeffattuudha erga jedhee booda waliigaltee nagaa buusuu bara 2018 Asmaraatti waliigallee ture mootummaa federaala Itoophiyaa wajjiniin waliigalteen sun cabeeraa. Kanaaf qabsoo fala biraa barbaaduutti hin deebi'aa jedhee kan inni beeksise. Torbee xumurame kana keessadha. Adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeeniyaa akka jedhetti waliigaltee Asmaraatti waliigalle sana mootummaan deddeebisee cabseera. Nagaa buusuudhaaf dimokiraasii filannoo haqaa godhamee uummanni hiree isaa akka murteeffatuuf kan waliigalle mootummaan cabsee nagaan bobboora'ee jira. Kanaaf qabsoo karaa nagaatiin yaalla kan jedhee hin milkoofne. Kanaaf filannoo qabsoo karaa biraa barbaachuuf hin dirqamaa jedhee torbee kana keessa beeksisee kan inni himate mootummaa federaalaati. Adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeeniyaa immoo ana laallata kan jedhu kan jigjigaa jiru immoo warra Naayiroobiidhaa baqatee taa'ee baase sana Naayiroobiitti baqatee ibsa baase sana isaan ilaallatu waa'een adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeeniyaa isaan bakka isin bu'anii adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeeniyaa sirriin unuudhaa. Kanaafi kan isaan jedhan sana ni balaaleffannaa. Ogaadeeniyaa keessa jijjiiramni jira misoomni guddinni dimokiraasiin jira biyyattii keessas akka waliigalaattis misoomni guddinni dimokiraasiin jira gaaffii uummata Ogaadenii deebisaatti jirra. Kanaaf ibsi Naayiroobii irraa beekuun nu laallatu kan jedhames torbee kana keessa. Ibsa kana immoo kan dafee qoodee afaan Oromootti hiikemmoo obbo Ibsaa Nagoo fa'idha. Ajab nama jechisiisa waan dhaabilee siyaasa biyya kana. Maaltu garuu akka sadda facaase yookaan akka adda caccabsiisuuf fiigu namaan galu dhaaba yeroo dheeraaf uummata Somaaleef nan qabsaa jechuudhaan gammoojjii adda addaa keessatti qabsoo hidhannoo gaggeessaa ture. Bu'uuruma waliigaltee Eertiraa kan bara 2018 mootummaa Itoophiyaa waliin taasisanii biyya keessa galan isaanis yeroo hedduu rakkoon gidduu isaanii akka jiru dhaga'amaa ture. Deemee kunoo akkuma kaastee bakka lamatti foxxoqanii ibsa walirratti babbaasaniiru. Itti bahinsi ibsi isaanii kun maal haa ta'u kan jedhu immoo kan walumaan ilaallu ta'a. Kan dhumaa kan na bira jiru dasu waa'ee Somaaliyaati. Itoophiyaan samiirraan xiyyaara nammaleeyyiitiinidha. Buufata Al-Shabaab bakka Somaaliyaa keessatti qubateeru iddoo 4 haleellaa irratti banteetti. Humni qilleensaa Itoophiyaa kun ibsa baaseera. Bu'uuruma waliigaltee mootummaa Somaaliyaa fi mootummaa Itoophiyaa tarkiyyee magaalaa Ankaaraatti dhiyeenya kana waliigaltee mallatteessaniin tarkaanfii fudhanne. Tarkaanfii kana immoo diina waloo keenya akka ta'e humna Al-Shabaab barbadeessuu irratti xiyyeeffanneerra. Kana immoo ka goone beekamtii mootummaa Somaaliyaa waliin jechuudhaan torban kana keessa ibsa baaseera. Humni qilleensaa Itoophiyaas ministeerri ittisaa Somaaliyaas kanuma kan inni mirkaneesse giddugaleessa Shabel
Shabalee fi hiiraa bakka jedhamudha kan isaan humni qilleensaa Itoophiyaa kun barbadeesse. Egaa dasuu waliigalteen yookaan walitti hariiroon Somaaliyaa fi Itoophiyaa kun amma waan akka jajjabaachuuti. Keessumaa immoo fooyya'insa argisiiseera. Nagaa tasgabbeessuuf karaa gamtaa Afrikaatiin humnoonni yookaan loltoonni Itoophiyaa Somaaliyaa keessatti dhaqanii nageenya Somaaliyaa akka eegan erga walii galaniillee kaasee amma gaanni kun isa jalqabaati. Alshabaabiin Somaaliyaa keessa seentee Itoophiyaa rukuchuun kun isa jalqabaati. Kun ammoo hariiroon biyyoonni lamaan qaban daran cimuu kan agarsiisudha jechuun ministeerri ittisaa Somaaliyaa Abdulqaadir Mohammed Nuur torban kana keessa miidiyaa biyyattiif ibsa kennaniiru. Gama Itoophiyaatiinis egaa kanuma kan isaan kaasanii egaa hariiroon biyyoota lameenii kun waliigaloon Itoophiyaan eeguma fooyya'eedha amma dippiloomaasii bareedaadha Itoophiyaaf kan fakkaatu kan kana dura muddama keessa turanii michoota horachuudhaaf fiigamaa kan ture Eertiraa, Ijiptii fi Sumaaleen roog-sadee tolfatanii Itoophiyaa irratti waliin duullaa galaana diimaa irratti nageenya fiduudhaaf biyya ulaa galaana diimaa hin qabne akka isheen ol jettuun barbaannu jedhamanii michoomni ajaa'ibaa tolfamaa ture. Achi keessaa roog-sadee kana keessaa roogni tokko waggaa ka'u roogni lamaan sun caccabaa ta'a yookaan onni ta'a. Ankaaraatti erga walii galamee waraanni Itoophiyaa Sumaalee keessa jiruyyuu gaaddisa mootummoota gamtoomanii fi gamtaa Afrikaa jalaan kan turan haa bahanii jedhamee dhiibbaan godhamee bakka isaa Ijiptiitu galama jedhamaa ture. Hafee waraanni Itoophiyaa inni jiru akkuma itti fufu 2,500 kan itti fufu dabalataan immoo gaaddisa mootummoota gamtoomanii fi gamtaa Afrikaa jalaan otoo hin taane waliigaltee biyyoonni lamaan godhaniin 7,000 akka itti fufu kuni Gibxii fi Kaayiroo fi Asmaraan gammachiisne. Waliigalteen sadan isaanii akka gufannaa mudatee agarsiisaa. Kun Itoophiyaaf injifannoodha mootummaa Itoophiyaa fi amma dabalataan immoo Alshabaab rukuchuun Itoophiyaa waliigaltee mootummaa Moqaadishoo jiru waliinidha. Kunis Gibxii fi Asmaraaf waan gaarii miti. Kun inji mootummaa Itoophiyaa amma jiruuf waan gaarii fakkaata garuu. Na bira oduun xumuraa waa'ee Sudaanidha lamadha baahilu. Tokko Sudaanii mootummaan ishee mootummaa Imireetota Arabaa gamtoomanii Zeheegitti himateera. Mana murtii mootummoota gamtoomanii kan mana murtii haqa addunyaa jedhamuun beekamu. Achitti kan inni himate Daarfuur keessatti gareen humna addaa Jeneraal Mahammed Daagaloon durfamu yakka raawwateera. Uummata saba xiqqoo kan achi keessa jiraatu irratti yakka raawwate keessaa jumlaan fixee qaccee balleessee gudeedee qabeenya saamee manarraa buqqiseera. Kan inni akkas godhe immoo deeggarsa meeshaa waraanaa fi maallaqaa Abudaabiin gooteenidha. Kanaaf seera idil addunyaa kan yakkaa fi qaccee balleessuu dhorku sarbiteetti cabsiteetti Abudaabiin jedhee Imireetota Arabaatiin kan himate torbuma gara xumuraa jiru kana keessadha. Abudaabiinis deebii kenniteetti himanni irratti dhiyaate kijibadha. Seerri cabees hin jiru achi keessaa harka hin qabu. Inumaayyuu mootummaa Sudaan kan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin durfamu yakka uummata irratti raawwateera. Yakka ofiisaa raawwate kana soobeenatti haqatee dubbicha xiyyeeffannoo addunyaa jalaa dhoksuudhaaf kan inni walii gad fiiguudha jetteetu kan isheen ibsite. Manni murtii maal jedhaa booda laalla. Kan biraan inni xumuraa baalu Sudaanuma keessa mootummoonni gamtooman torbee darbee kana keessa warri hidhatanii socho'an gareen lamaanuu kan Jeneraal Abdul Fattaatiin hoogganamus haa ta'u kan Jeneraal Mahammed Daagaloon hoogganamu waraanni isaanii daa'ima waggaa tokko dabalatee gudeedaa jiru humnaanidha. Waraanni isaanii ijoollee xixiqqoo daa'ima waggaa tokko dabalatee humnaan gudeedaa jiru. Kan gudeedamu immoo ijoollee dubaraa daa'ima dubaraa ibse. Daa'ima qofa dubaraa qofa ta'an dhiirallee ni gudeedu jedhee torbee kana keessa kan baasee jaarmiyaa
mootummoota gamtoomanii kan daa'imman gargaaru UNICEF jedhamudha Baayilu. Walumaa galatti yoo ollaa keenyatti dhaabne kan fakkaata. Tole Baayilu guddaa galatoomi daawwattoota keenya gaggabaabsinee taateewwan gurguddoo Oromiyaa, Itoophiyaa, ollaa ishee kan jiranii fi Sudaan ilaalchisee kan xiyyeeffanne Eertiraaf Sumaalees dabalatee kan fakkaata ture waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa kan jennu. Kan qophii kana qopheessinee Andaasuu Duulaa fi Waayila kiyya Baahiluu Naccoo waliin taanetudha. Sagantaa kana kan waraabe immoo Geetoo Lamayyooti. Torbee mimirratti walitti deebina nagaa isin eewwineera yeroo hundumaa fayyaa ta'a.